السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليانك يا خسلامة خد دنيا رجرتن هندنو. وبليانك يا خورمو كان كريستيانا فيك وكيفتا هندي خيسانو سلامان يا خوني رابوك لا فجرتن اتسناغو. أكم جرتن جر جرتو نجيني بدأدا مو نجيني حدا نجيني بدأدا بقى نجين جراتن هند خيسانو قامك أخي سيامي ولينغا هندن دو akan nama isiyamin nafudha saganta teenya qophii arrantana keessatti dhimmoota afur irraa inaasa'u dhufe dhimma gamoo waldaa jimaa ijaarameerra dhimma ijaarsa biyyaatii fi dargaggootaaf jettu tan Oromiyaan amma naanneessaa jirturra dhimma walgahii paartii badhaadhinaa horee jiddu galeessaarra akkanuma dhittillee dhimma amantiidha tan masgida keenyaatii fi ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa hayyoota keenya ulamaayii keenyaan finxaaleeyyii je'ee targaa finxaaleeyyii itti moggaaserraa gadi fageenyaan haasoyna jechaadha. Hundi keessanuu warri as keessa jirtan share invite godha nama 2300 jira dhaamsi kun qabsoo hadhooytuudha jirra. Hoggu asirratti baanee paartii keenyaan faallaa deemnee paartii keenya dandamuudhaaf hattuudhaan kokkee wal qabnee gara ummata keenyaa gara haqaa gara dhugaa gara sabani qabsoofnaaf jennutti dinnee ummata keenya hatuurraa hinannu jennee ummata keenya gowwoomsinu jennee ummata keenya tintabannu jennee ummata keenya waada seenneef hin diignu jennee gara ummata meeyne isinii dubbannu nuti hiriira badatti jirra hiriira hamaatti jirra qabsoo hadhooftu jirra jechuudha waan nurra deemu waan nurra ga'u keessaa fi alaan addaan hin beeynu jechuudha hedduudha dubbachuuf hin toltu ammoo namni du'a moohe namni sodaa moohe namni ummata filate namni rabbi filate waan sodaatun qabu tanaaf ummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf gabbaane ergaan tun ummata keenya bira geessee bakka YouTube baadiyyaa magaalatti ummanni keenyalleen haqa isaatii fi dhugaa isaatiif qabsoo isaa gaggeessu qaba tanaafuu share godhaan dhaamsa keenya gara sagantaa teenyaa kaarraatti hogguun dabru dhimma galma waldaa jimaatii fi ijaarame gamoo waldaa jimaatiif ijaaramuudhaaf Harargee bahaatii fi Harargee lixaarratti baddeessaa fi awwadaa irratti qophaa'utee turteetu tura. Gaafa awwadaa dhufnee lafa san qonnaan jiraataa awwadaa irraa jimaasaa irraa saayisisnee irraa xareeynee gamoon jimaa daldala jimaadhaa as ijaaramuu qabdi jaan aan warra waan san godhee achi ture keessaa. Arraan tana ammoo gamoon san gara oro freshitti kartan cities lafti cities abbummaan gamoo saniitis akka jijjiiramu prezidentii mootummaa naannoo Oromiyaatiin xalayaan gara itti gaafatamaa lafa naannoo Oromiyaatti barrooyte naannoon Oromiyaa itti gaafatamaa lafaa kan naannoon Oromiyaatis godina Harargee bahaa lafa itti gaafatamtoota lafaatii fi itti gaafatamtoota lafaa godina Harargee lixaatiif kan awwadaayis kan baddeessaatis qabiyyeen isaatii fi abbummaan isaa guututti gara maqaa daldala jimaa ja'urra gara oro freshitti guututti abbaan gamoo sanii akka jijjiiramu kaartaan kanaan akka qophaa'u akka lafti isaanii kannamtu abbummaan isaanii kannamtu xalayaan barrooytee jirti xalayaan teenya culleeleen teenya guurtee baastee jirti jechuudha masaraa keessa xalayaa san Facebook gubbatti arku maltanii jechaadha maaf wa'adni khalee diigame maaf wanni ummata dura dhaabbatee prezidentiin naannoo Oromiyaadha osoo nuti isa garru osoo nuti isa dhageenyu osoo ummanni isa dhaga'u osoo biiti isa dhaga'u osoo kaameeraan irra jiru dachii samii kadu kan jirre hundi osoo isa dhaga'u gamoo daldala jimaatiif jaarame eegalchiisuuf bu'uura kaa'ee gaafa gamoon san dhume immoo gamoon san oro freshiif akka kannamu maaf murteesse maaf jecha isaa
kan kaleedhaa geeddare maaf jijjiiruun isa feesise Orofreeshin kaampaanii hattuu kan naannoo Oromiyaati naasittima Orofreeshin biiftuu addunyaa tan gaafa dargii kan gaafa wayyaanee jechuudha Orofreeshin biiftuu addunyaa tan gaafa wayyaaneedhaa jechuudha amma Oromiyaadhaaf kaampaanii Oromiyaadhaa tan ummata quncistee ummata irraa xuuxxee shilmii taatee paartii deeggartu jechuudha Orofreeshin saniifuu waan ummanni itti booyate waan ummanni itti iyyate waan ummanni irriibatti dhabe waan ummanni kadhate waan ummataaf waada galame lafa ummataa namichi fuudhee gaafa sobaan gaafuma lafa fuudhu saniu Orofreeshin fuudhee beekinni nuutu galma jimaati ummata keenyaaf magaalaan toluu deemti jennee shubbisaa turre malee anachiin turre laalaa wadaayin turre guyyas isaa wajji warri suuraa yaadattan gaafas wal cina saggaaraa turre dubbiin dhugaan fakkaatte wallahi miskiina ni soomna seene way wallahi miskiina ishi akana nu tabatani seene arama fuula soo giddaan dhiqatanii qaanyii takka malee gamoon jimaasan guututti akka Orofreeshin jijjiiramu xalayaamu prezidentiin naannoo Oromiyaa barreessee lafatti خلفاتيس خرج ودينا جبريسة اسمتم خر أوروفريشي جيرمتي جرتي أشوفها ما يبيسوا أوروفريشي يبيسوا سيدو فاكو بقى بعد ويا كنا نجراتا خي يا أبا لفا يا أبا جما يا ماتيتي لفتي دلدل جماتي فوقين دلدل جماتي في سيجارم تجي فارسي بولان خجبات ورتسن خم فارسي بولان كنو موتمان تيجيفنو أدا جماعة أفكارنيتي قال ما جماعة خن تدلدل مجاري تريمي أوداي في بديسة جو ومتى يتشانا ما تدلدلون إندل دمزوج وجتشكنا كجباته هو أجر يتشانا وهو ما خندتو كننو كجبا أسجان تناف قرار راقطن تناف قرار أمتا خينياج إني تناف قرار أمتا خينياج ديني kanaaf ummata keenyaaf dubbachuudhaa fi duurratti murteeffanne jecha akamin namni ifsoba akamin namni ifsoba akamin namni haadha fi soba akamin namni abbaa fi soba akamin namni foon fi soba akamin namni lammii fi soba akamin namni ummata fi soba Opiduma. Gabron fatuma. Abadan. Namni tuto gabron fatatin guddate amala gabron fata harara gabron fata jirusa keesat yo ifama ta dibbagote fille dhabuuf hintaw akkatinni guddate tuto gabron fatatire akkanni guddateetu ummata isaa nyaachuudha akkannitti guddateetu ummata isaa boochisuudha akkannitti guddateetu ummata isaa saamuudha akkannitti guddateetu ummata isaa hatuudha akkannitti guddateetu ummata isaa sobuudha akkannitti guddateetu ummata isaa gowwomsuudha akkannitti guddateetu ummata isaa dhamaasuudha akkannitti guddateetu ummata isaa tokkummaa diguudha akkannitti guddateetu jiruu tanaan isa gee amala kana keessa bahuu danda'u jecha arra awwadai guujin daangaa kiyyan kan nuun dabarsu an guujin jettee bargabbaatee qawweef qoma kannitee hiriira baatee diddee ammallee deemu jirti godina irraa cabsee tokkummaa Oromoo diiguu fi beeku kunis godina jaaruu fi miti Booranaas akkasumatti maaliif guujii keessa warqii jira warqii san if jala galchuufadha if jala galchuudhaaf jijjiirama bulchiinsaa caasaa isaa mijjooytu qopheeffachuu qaba caasaa isaa bulcheetu godina addaa haaree uummatee saniin if jala deebisuu qaba ha isaaf itti gaafatama akkamma deemtu kanatti hatuun isaan taane saamuun isaan taane guujitti saniif if jala deebisuu qaba
بورانتيس وان أتجرا زكاة في جما وانت بيلدا في وان أتجرا هوندا إفجلا دي بسوفك إسيتنا فماسا كاتاني تبولشيسا كما تجرتو تدت إسافين تاني تنافو مال قروقا قدنا داومي قوجي في بورانا والإندو إسيسي بالي وجينيس واللولشيسي تقوما أرومونا ديجي جنتاها تماسا چرا چكاين ساسن قوتا چو بربادا قوجي نمو نين قردف ديته أبداً جته مالك أبغادا دوغاق أبدي مالك جارسا دوغاق أبدي مالك كيرو دوغاق أبدي مالك نما غندسا إيسا فايدة أمتا سا جالتو أبدي مالك أمتا جالة ديمتو أبدي ديته هيريرا باتي شمالس دين خينيا جتهيچو فيديو غرتن دين خينيا بورن دي غدي بيتي أبغادا أبا جارسا غدا أبا dargaggeessa qaba qeerroo qaba hayyuu qaba nutti taatu jee gadi bahee dideecha bulchaa fi bulchootaa fi kaabinee fi jinnijaan kaan hundi ummataa hojii dhaabbatee jechuudha maaliif boru koyoo isaan du'an ka isaan kana dhiqee awwaaluu ta'u eenyu ummata waan ummanni keenyan feene nuti qaybaluu hin dandeenyu kottu ati maal akka goote godhi jaaniin jechuudha dideen ummataa hojii dhaabbatan humaa godhuu hin dandeenyu nuti ummanni didee haqa kana falmata namni أتويا أرجعتي أتويا المان سوري سجارة باغدا أتويا المان إلمو التودا أتويا المان شيخ بكري سبلو أتويا المان شيخ محمد رشاد أتويا المان أبصو يغلي متاك أبصو يغلي هنغفنك أبصو يغلي يو جمان كي خيلا نتبايته خرر ديمته قرطان أجيفمت على رب الرويت الرول لالينا تانا تديسا تبابر درجيسا كأجرا لال إسلاما كأجرا أمتا لوليجرا تنافو يولولي المان أرجع كون تدبل به أبان أبون تندو واني فدي أبون تات ويوري أرجع كون إيجل تنافو دفني درجوتا أرجع كذا شب قدني كتب قدني لينجي أفيدر قدن درج إتين فلتنا راينا سوتا كابو فيس سايتشو ديسي تنادي أتي أبانك أبسو خلينا أبانك أبسو إبدا أورومودا هيوتا ميك وريغا مكان أفكبلت حق أفي تكوما في بيوما في أوفت أرانتا تكوما أورومو إيغتي حق أكيتي في قباتي للبجو مالتو سي أوركي حق أكيتي في قباتي إيو مالتو سي أوركي يو أتي قباتي يني يني نوتيس تبچو ني دابنا يچو مبوتا اجيچو ابدايتو يناكاي اما غبيان جماكاي لفتي سرافو دمت اورون جمار ديغمت غمون جارمه اورو فريشف كندمه دلدل جما ودا كدا كايسد قبقبي ميقاتو نياتا نياتا حمال ميقاتو جيرو جيرات ورا جما في دو ميقاتو تنانجيرات ورا أوروك أبو كفابيت إيجا أورورا أومشنا أومشامي هانجا جمان فأمي تولفامي خرم قالات تجيفم بوتي بروسسي ميك أكيسا أديم سميك أكيسا ديما تنا هندرتو كرشي لما كرشي سدي كرشي أفو كرشي كودان كرشي ديدم كرشي جان هما أكنا كده غورته ولي تورته كجراتو ميك أمني خيني أورو فريشين تنا سر غورو دو فجرابه كجمان أشتاتي سوماليو جملتي سودي متاعتي خضرا في مدرا قفاف دفستين فكاتين أباجما أمني بادية غوتوتي إساتي دلجو خدلالي دوغنا أمني نرابا وجيسان وداو تبام سيسي سلا بيفتورو باورمياتي فكنة حق أينا أسو دلدو تارر كيتيف خجارة مي ولده أنجارة مي فوقي سنكنة ويموتو ما خدقاريين دلدل إساني خايفي جارة خبارتي نوغدن خفايدا بارتي تفدم خديجة ومتاتوت إسي سنين رجلتني أوروفريش أشجلتني إسي سنين بومبا ستابني درانو ستوت ويا أنيه تو دبي سيجلت أمي تو دبي بدي ساتيس قلبي جماعة أنجرو هو أوروفريش أمي تو ده خاوة دايس قلبي جماعة أنجرو هو أوروفريش إتمودن نما قوة قبضن أما بودا ترتيبا يجتهدي
akka warri Somaalee ka jimaa Somaalee geessus ka biyyaalaa geessus isa bira akka jimaa fudhatutti kaartaa tolfachuu jira boorsaa isaa ka maallaqaa qopheeffate achi gagateessee irraa guurtee jechuudhaati itti jimaa isa geessaa jechuun ummanni keenya isa geessaa jechuun jimaa sidhumatti mondumanere isii tana sirriitti beekuu feesisaa jechuun gadi fageenyaan maaf ta'ettu tana so ummata keenyaaf waan fayyadaatii miti tun daranuu waan ummata keenya kasaarsisaati ummanni Harargee jimaan keenya daa'imandii keenya beekamaadha abbaan fadhe jimaa keenya irraa booda jechuu hin dandeenyu nuti tanaan jiraatu ummanni keenya tanaan jiruu isaa bobbaafata isii tana immoo inni kokkeesi qabee hattuu yennee alergachuu irraa isa dhorkineemi orofreeshin taaddasaa biraa ta'ee sii dhufaa jechuudha taaddasaa biraa ka maqaa heeraatiin dhufee maqaa mootummaatiin dhufee achi taa'u ka daldalaa hunda if jala galchee niiraarraa luugu ka ummanni keenya fadhee harkata fadhee dhaba dantaan qabneef san ta'uu deema jechuu achitti tasuma tana fudhachuun qabu jechuu ummanni keenya lubbuu qabaate tasuma tanaafu awwanni ummata kiyya dhaammadhu ummanni keenya mirga gadi baatee sagalee ta'e dhageeffifachuu mirga gadi baatee dhugaa keetiif lolachuu mirga gadi baatee qabsoo ta'e godhachuu qabda abbaan si dhorkuu danda'u jiru tanarratti mirga guutuu qabda yoo jaaramtee wal gurmeessitee nutti taatu jechuu baat sitti taati hasiirifatu jiru hattuu namaa rifattu nagarreen hattuun siirifatu jirtu asuma Facebook gubbaarraa dubbannee yoo dhisne bu'aa takka hin qabu lafarratti ifi jaartee gati baatee nutti taatu muumichi nu haa dhufu hiriira jiru ba'uu qabdaa jechuu hadheeffatte amma gawaan nuti ijaa turreef agartanii jechuu karoora mootummaan itti deemaa jirtu nuti isaan keessa jirraa bar nuti bar mootummaa hojii jirra ummata keenyatti hin taatuu jennee dinnee isaanii wal lolu jirra siif jecha ummata keenyaa jecha diiduu jirraa bar ijoollee takka takka tafaarsitee bultuu takbaarree maarree mindaa nyaattu tirgoo nyaattu ta'angoo irra jirtu irra laalinaa tana waan irra laaltanii qabdu namni tokkoo miti ijoolleen tu yoo haramte maaliin jiraatti jiru dalagachuun beeytu naggaduun beeytu maaliin beeytu waan itti jaaniin erguu malee godhuu malee garaan isaanii keessatti gubata ijoolluma tanaawu akka ummata keenya irra ta'u jiru tana ijoolleen teenya hin jaalatu takkalleen tana amana saniifuu warra mootummaa keessa jiru kan dubbatee fi kan dubbatiinis irra laalina kan dubbatiin irra laalina kanuma dubbate jala deemiiti dubbii san galmaan gaadhu kan dubbatiinis si hojii jira garaadhaan si hojii jira hay hundaan naa dubbadhu jettee dhumaa duba hundaan yoo ariyan amma ka haadha gargaaruu hin dandeenya ka mana bulchachuu hin dandeenya ka ifaan itti dhaabu ka mana keessa ariyan ka piikaappii irraa fuudhan ka meeqainaa irraa fuudhan meeqa dirree gayyaati wanti kadhattu taati hay hundi gayyaati kadhattu taati saniifuu haa jiraatanii isaan irra laalina ati immoo nuti warriif kanneen jirra sitti mujjirra waan mootummaa keessa jiru waan mootummaa si godhu jirtu nutu if kannine du'aaf sitti mujjirra sodaa tokko malee tana fudhattee dhageeffattee tataanitti dhistee tatafaarsee bulaa qabsootee itti ooftee mirga kee kabachiisu nuti mootummaa fonqolchaa isiniin jechuutti hin jiru nuti mootummaa jibbaa jechuutti hin jiru nuti mirga keessan kabachiisadha jechuutti jiru wanni mootummaan isinirra yaadu jirtu isiniif hin taatu jechuutti jira baqa mootummaan wanni amma dhimma jimaarratti naannoo godina Harargee baati fi lixaarra yaadaa jirtu ta ilmaan Harargee hiyyummaa keessan heexuu seeraa fi heerri isin amma baastee ummata irratti hojjechuu jirtu ta ummata dammeessituu ta ummata dhamaastuu ta ummata hiyyummaaf saaxiltuu jechaa jirra tadafkaan bulaa keenya hiyyeessa hurkee dalagatu hiyyummaadhaaf saaxiltuu sin jechaa jirra jecha ega
ilma hiyyeessaa taate eega ilma qotee bulaa taate eega ummanni keenya akkatti jiraatu beeyte garaa ittiin ummata keenya gizee isaan akkana ta'anii saamamanii jiruu dadhabanii hadhaa mudhatan agarree itti callifnee laallu dadhabuurraa dubbachuu jirraa jechuunutu. Tana dammeeytee wal dammeessitee wal jaartee haqa kee kabachiisachuuf akka Guujii sanii gabba'uu qabda. Akka Booranaa sanii gabba'uu qabda. Yoo iyyitee dhagayamta. Yoo diddee fudhatamta. Yoo natti hin taatu jette sirraa hafti. Yoo cal jettee maal siif taate? Sodaannaan immoo kun sodaate jaalli daranuu faatan. Callisnaan sifaatan. Ijoollee bulchituu maarree godinaa ijoollee aanaa maarree magaalaa kantiibaa maarree tanarra laalinaa dhiisaa tana. Isiin gaafatina isiin rallaalinaas hin jibbinaas jara kana. Kun miskiinaa waan gubbaatti gadhuufu akkatti didan hin qaban isaan. Bakka humna isaaniitii oli wanti tun gubbaatti dhufti yoo waan tana niin didajee halkan tokkoon bulu aangorraa dhawan. Uummanni keenya akka beeynu duuba uummata kana aangorraa dhoyite ijoollee guddifataa jaartii qabaa mana qabaa nafaqaa qabaa maaliin jiraata kun uummata gurgurateetuma taa'ee callisee garaan isaa gusa gubataatuma haa jiraatu kun irra laalinaa kana. Kana waan irra laalan hin qabu. Karra laallu immoo uummata keenya dargaggeessa keenya qeyroo keenya. Karra laallu hayyoota keenya warra kana keessa hin jirre caasaa tana keessa. Karra laallu daldaltoota keenya. Karra laallu uummalamaayyii keenya jajjabdu tana hayyoota keenya. Ummata gabbaastee ummata wajjin ulamaayin teenya harka ol qabattee gadi baatee ummata keenyatti tun hin taatu lafti tun ta daldalaatii fooqiin tunis ta daldalaat abadan nutti hin taatu jettee akka amma iyyinee keellaan hundi akka ka'u gumruuk xalaa akka barreessu taasistanitti akka walgahii ta'anii dhimma kana godhan taasistanitti antanallee ija akka nama siyaasaatti ija shakkiitiin ilaalaa beek maaliif dubbiin oowwitee falaq jettaa jirti. Ilaala akka mootummaan keenyatti jiru numaa beekaa beeka. Akka mootummaan keenya kun itti jiru ittiin dhufuu ta'a numaa beeka. Ka keessa jiru beekaa bara hanga isin tempereecharii sii kun jiru. Laal tempereecharii mootummaa keenyaa kun meeqarra jira 39 immoo 40 immoo 41 irra jira nutu beeka. Keessa jira mire. Kanaafuu xalayaa barrooytuu fi maal barrooytu bakka iyyuu barrooytu itti rakkatinaa kana qabatamaan arguudha. Qabatama. Menyaanni jennaan kun qorii keessa jiraat qorii keessatti arguudha waan eega qorii keessatti agartee booda amanta jechuudha. Nyaanni distii keessa jiraan hin taatu. Qorii keessa sii taa'ee ijaan agaruu qabdalaan nyaata. Soo xalayaan duraaniitis hin daleeyne taamaan daleeyne wanni takkatanii nan beeku gumruuk waan Oromiyaan saamisaa godhu jirtu keellaa Oromiyaan karaarra kaayyatee namichi keenya kun Oromiyaarra jiru kun kara biyaabaa keellaan inni kaayyatee achirra maallaqa irraa xuuxee sinqee baankii galchachuu jiru tana gumruuk irraa quban qabu. Amma gaa xalayaan barrooytee tamma boodaan laallaa jechuudha. Kanaas qabsoon finnee beeka. Taanis akkanuma dhorkuu dandeenyaa beeka kaatee lollaan. Kanaafuu uummanni keenya abadan natti hin taatu jedhee jimma galma jimaa. Jimma qabsoo jimaa. Dhimma wantaa kana guututti galmi ijaarame galma jimaati. Galmi ijaarame galma jimaan itti daldalamu. Ooroo fireeshiif wanni kan namuuf hin jirtu. Tun biiftuu addunyaatii miti. Natti hin taatu. Jimaa kiyya yoo gurgurachuu feesise naa gurgurata. Yoo gurgurachuu feesise jimaa kiyya naa gurgurata. Ooroo fireeshii mootummaan naa gootee jimaa naa gurgurtu ani hin fadhuu jedhee uummanni keenya didee muumicha ministeeraa yaammatee hiriira bahee muumicha ministeeraatii wajjin fuuldura taa'ee dubbatee rakkoo isaa tana hiikkachuu qabaa. Yoo dandeessan salaata boruufaatti dubbiin jimaa nutti hin taatu jaati sagalee teessan dhageessisa. Sodaatina. Sodaatina. Tanaan dhaammada. Dhimmi lamadaa dhimma dargaggootaatti fi ijaarsa biyyarratti qooda dargaggoonni biyyarratti qabu. Dhugaadha. Jijjiiramni kun dargaggootaan dhufe. Dargaggoota qofaa miti. Hayyootaatu dhagaa qabatee gabbee. Hayyoota ulee qabatee gabbee. Jaarsota ulee qabatee gabbee. Qabsoo hadhooytu gaggeesseeti.
bilisummaa jijjiiramni jennu kun dhufe jechuudha. Wareegamni dargaggoonni jijjiirama kun akka dhufe waaru taasiseef hangan qabu dhugaadha. Kanaafuu jijjiiramni dhufe kun kan dargaggootaa itti yoo jenne sobaa miti dhugaadha. Abbaan ammoo jijjiirama kana fayyadamu jiru dargaggootaa gaafiin jettu yoo gaafanne immoo namu deebisaanii beeyna lakkiidha. Waan ati jijjiiramatti fidde katti fayyadamuu qabu dargaggoota ture. Dargaggoonni jijjiirama fide abbaan jijjiirama kanaa dargaggoota dargaggoota. Abbaan jijjiirama kanaa wareegama kanaa dargaggoota dargaggoota. Ka adda rasaasaa kannee taankii dura dhaabbatee jijjiiramni kun akka dhufe taasise dargaggoota. Qoodni dargaggoota guddaa. Dubartiitu miillitti naaffee bultiitti dhabde. Dargaggeessaan marrimaan ala gayyaa'ee ammallee tuubbootti kaayanii fincaansisaa jiru. Ka ija dhaamee jira. Ka miilli irraa muramee jira. Ka du'ee jira. Jijjiiramni dhufe kun maatii kanaa fi warra qabsoota na keessa miidhameef maal godhe gaafii jettuuf gaafachuu qabna jechuudha. Waa takka waan godhe qabu. Waa takka. Isaanuu quban qabu. Ka miidhamee taa'u jiru wallaan sarkatee hin arganne. Galata harkatee hin arganne. Ka miilli irraa muramee heeruma dhabde galata harkattee hin arganne. Haati dargaggeessa irraa wareegame qabsoota irratti galatoom jettee mootummaan teenya mirkaneessitee galata kannitee fi waan jiruun itti jiraattu gargaarte hin gargaarre. Quban qabdu. Dargaggeessi mayoomiif jaalatama nurra warraaqsa kaasuu deema gisee jaan dargaggeessa yaadatu jechuudha. Nurratti mootummaa irratti dargaggeessi gabbaa'uuf deema dabaati dirqoo guyyaa 5 fi guyyaa 10 godina waliyyaama warra aanaa irraa hundarra waliyyaamaati waan ta'eef dargaggeessaan ijaarsa biyyaa keessatti wareegamni keessan guddaadha. Ijaarsa jijjiirama fiddan kana tiifadhaa jaa dargaggeessa xiqqoo sammuu isaanii kana irraa dhiqaa kun ergama gubbaa gad ergamu gizee hunda. Ergamni kun gad ergamu rakkoo miti. Eega dargaggeessa kan jaalannu taate dargaggeessa naaf maaliif hin gargaarin? Dargaggeessa miilli irraa murame waan kophee miilaa san itti tolchatu maan godhiniif? Maa jiruun isaa waan ittiin jijjiiramu godhiniif? Wallahi haadha hiyyeessaa ka ilmaan lameen kan nitee irraa wareegame kana maaliif hoodho ilmaan kee kasi gargaaruun qabduuti tanaan jiraadhu haadha hiyyeessaa ilmi kee qabsoo keessa